amma Misoma, 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 misoma biyya jaarraa cimsinee tokkummaa waamichi Oromiyaa dirqamni lammummaa waamichi hunda olii kan dhaloota ammaa Misoma, 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 misoma biyya jaarraa cimsinee tokkummaa biyya guddisuudhaaf sochiin jalqabame bu'aa buusaa jiruun abdii guddaa uume akka galma ga'u dagdagaagaa jime hundumaa himaatu irra daangamtoome dhiiraa fi dubartiin baadiyyaa magaalaa lammiin keenya hundi kan dhihoo faalaalaan xiqqaadhaa fi guddaa duubaa fi dardaraa misooma Oromiyaatiif tumsa bakka maraa fuulee jireenyaa fuulee guddinaa moonee dhaabamsiisuuf tokkummaatu humnaa kootataa hojjetaa hayyuu sooressuundi guddina Oromiyaati hiriiraa wal maddii hiriiraa misoomaaf hiriiraa biyya jaarraa Waamichi Oromiyaa dirqamni lammummaa waamichi hunda olii kan dhaloota ammaa misoma, 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 misoma biyya jaarraa cimsinee tokkummaa waamichi Oromiyaa dirqamni lammummaa waamichi hunda olii kan dhaloota ammaa misoma, 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 misoma biyya jaarraa cimsinee tokkummaa sabaa fi sablammiin nu wajjin jiraate qabeenya Oromiyaa hodhatee sooratee itteedhaanuuf toltee gargar nuu hin foone wajjiniin ijaarraa harka tokko taane guddin Oromiyaa guddina biyyaati kumsaa bira dhaabbaa lammiin biyya martii tola guddin ishee nu hundaafuu bu'aa Oromiyaa misoomsuuf mee'oon addakaa fuulee jireenyaa fuulee guddinaa moonee dhaabamsiisuuf
qabsiisuu